ميزانك يا جنبو سوفرات ganda salpho gandi tumbar ganda salpho gandatti takka jira betta walgani bi anjiru kana foot scratch ani ganda foot scratch rawatu jira namni gurraaleen kun warri suudaanii kun achi walganii kun ta'aniituma guyyaa guutuu shaayiin ajajatanitti guyyaa guutuu achuma ta'anii sigaara maxuuxaa maqaa haasayaa oolu. Assalaamu alaikum. Gannatiin tolchas ganda baala tiktookiin gandan taane. Yeroo jalqabaatiif har'aan tana nagalchitee maakii galatoo ulfaadhu. Akkami naga qabdanii? Nagaa wallahi fayya. Maal jirtan nagaami? Jiro alhamdulillah. Nagalchi abdii or anyways maakii barate jaynaa bar maashaallah. Jaynaa bar jagna sanuu manuma maybagiraat. haga ammatti harka miidiyaa kanarraa harka kan ooluun kan ka'e hedduu maal akka taate jechuudha. Amma si daddabnee jirra bar si daddabne akkaalaan sifirraa si dhiisuu malee waan biraa wanni takka hin jirtu. Harka kennachuu hin deemtu lakkisiin amma yuutuub irrattis guddataa deemaa jiranii. Yaa banni diddeeman. Ani ka jedhuu maakii. Diraamaa sanni maa hojuu dhaabde baay'ee bareetti dandeetta dhugaa rabbii amma wannoo amma gayya oliyaa sanniin yuutuubii irraa fuudhu jiranii miti footoo sanniin diraamaa sanni wannoo takka fanni lallaalee bas hedduutti dandeetta bara. Yaa ni hojjannaa qoy amma xiqqishoo biizii ta'eeti beete anamma yuutuubii keenya irratti. Yaa hojjata. Waan post godhuun qabaa bara qoy isiniifin post godhaa gaayis yuutuubii keenya hedduu subscribe godhaa jirtani galatoomaa ammallee subscribe godhaayyee. Yaa andoom. Laabari amma maakiin duraanillee osoo karaa tiktok asin dhufin dura araadaa ijoollee magaalaa akka taate waa hedduu ragaan as ba'aa jira baramma. Sannaati asfar sannaati. Harka akka dhoofnuuf nu godhu jira. Qashti wayita asfar tigaadha. Maaliif akka maakii ganaa amma osoo wanni feete namni fedhe waasiin jee deebisaa inuman deebisin deebisaa akka qoosaa gootee hun deebisin ganaa. Deebisumaa hun deebisin asala irraaf qosadhu waan sanirra yeroo hedduu waan kana siima jee ol nan galchitu namni keenya kun xiqqishoo hin bilchaanne jedhi yaade wallahi maal jennaan diraamaa tokko irratti jaartii namaa taatee diraamaa hin daleedaa haadha taatee hin daleedaa duriyyee taatee illee diraamaa hin daleeda jechuun duriyyee taatee daleeda waa hedduu taatee daleeda. Sun drama ada mana sun ana miti ber drama namni achira gabbana akkas ta'u turte akkas ta'u drama raagzi namni si arrabsu akkam jette drama karate seni bara dhunutu sirraa kaffala achitti kaayiroo hunda caalaa wallahi ibsaan baguma ibsaate wallahi hedduu jechuudhaan bakka biraatti yoon isa galatoonfadhallee waan bakka sagaleenti yoo hin dhagaamneef asirratti nama dhiira jechuun wallaahi dhuguma dhiira rabbiin jechuudha walii sinaa qoodee umrii rabbi sinaa dheeressu isa keessattuu qajeelee haa dheeressu isa hedduu nama hedduudha itti boonne hedduu dhiira fakkeenya hedduu nuu ta'e wallaahi laziif. Gurbaan jawaadha. Akka yaada namaatiin akka gartee namni shira xaxee waa meeqa godhee waa meeqa godhuun waa meeqa afaanii isa baasuu ture hedduu nama jabaadha wallaahi maashaallah. Yaa dhugaa rabbeeti sirnya qaba dhugaa sirnya beeka. Qumna garanyaana jechuudha. Suuta faarsii yaanii bira. Wallaahi ibsaa jechuun dhiira wallaahi fakkeenya naaf kan mataa kiyyatte anu waa meeqa irraa fudhadhe fakkeenya. Baradhaa isaarra. Tokkoffaa isaan amma hagayyaa san isa agarsiisuuf bar inni harkii jira bar. Inni moor jaalataa deemaa jiru intala qashtii aadaa ijoollummaa marraa intallitu akkasii jedhee. Arkee jira bar noo arkee jira irraa itti aansu waan na dura dabreef aannan dhibu jee dubbatee jira bar dubbatii ba dhaga'u dhagaan malee dubbatee jira bar bakka hin ta'u. Amma bariisa qofaa miti hatta faamiliin isalleen bakka kunoo mucaan bareedan tokko maakiin akka meennaan nu taatee jirti jaabar akkasitti ragaa akka ifirraa waan godhanii hin qaban ifumarraa numa dhiisuu maleedha baram.
Abu masha Allah warra ammoo Warra akka adeemee marra jira. bareedan argite abbaa isaallee Hedduu. kanaafuu ati jabaadhu Komantii. ganaa kana dallantee ka dudubbattu si argaa ture intala ignorii godhi waan baay'ee yoo ignorii goote attentionii kan kee dhabanii dhaaban isaanu gaafa yoo ati ignore gooteen they will stop. Wama maakiin qoosaa faa gootee jechuun fanii gootee deebisaa faa qoostee faa deebistu bar namni ijoolleen gammaddee bari dhiisiifne gartee akkana irraan tanarraa dubbachiifne faa jettee ajandaa godhachuu turte amma kana boodan yoo namni waan fedhe yoo namni gabbaasee haasees akkuma namni agarratti tiriis mana kee keessattuu akka namni haasa'u carraan kanneenii Araan dubbatu. akkuma nama gurra irraa ati gaafa ibsaan achi as garagale dubbachuu yoo hin qabdu ata maniitii namaati kabajamtu No, waan wama keessa hojjechuu malee namaayyuu deebii deebisuun sirra hin jiru namaa deebii deebisuun hojii abbaatu niitii ofii kakabachiisa si'ii miti amma achiin booda dubbachuu yoo sirra hin jiru. You just do your thing. YouTube nama keenya amma waan amma kalee fi deengata ta'e kanarraa fakkeenya waan atuuni fudhatte jeeti yaada. Si nama jechuudha dachaas kanaa hoo agarratti duulanii kun akkanatti xiqqeessanii nama keessaa barandaa galu kanaa akkana godhanii nama bakka tana geefaa xiqqoo akkanatti Oromoo biratti namni jaalatu kaanfaa maalayyaa namni keenya bakka tanatti rakkoo qaba. Kanaaf ati irra laaluun qabdu tana gorsa kana yeroo hedduu irra deddeebanii isinii kannanii anilleen wama arra si hojii dubbadheef hin dubbachuu jira malee. yaa sanis argee barkaleessa mucaa asitti sirba onnoo jedhe sani sirba namaa jedhanii ka jedha argee qabennaa yeroo haasaa turan laayif hinnoo tura wayi. yaani qarqaarra jenneen bar mucaa san kalee silaa ammas barbaadu jira garuu hin dhukkuba ijaarrifatee. Laal kana kun akkana wal goona ka Oromoo kun akkas ija keessa deebisan.